Akka mooltaan hordoftoota Orookitis Akkaadaamii irra immoo TP haaraa yookiin TP lammaffaa kan qabannee dhiyaanne teekinooloojiin maalii kan jedhu yookiin teekinooloojii diijitaalaa 20 barbaachisoo kan ta'an murteessoo kan ta'an qabanneeti dhiyaanneerra jechuudha TP kana keessatti. Isaanis teekinooloojiiwwan magaalaa fi baadiyyaa keessatti nu barbaachisu jennee yaadnudha jechuudha kutaa kana keessatti kan ilaallu jechuudha. Mee jalqaba irratti egaa smartphone kan jedhu kanarra kaanee haa ilaallu. Jalqaba irratti kan argannu smartphone kan jedhu kanarra jechuudha. Smartphone inni bilbiloota nuti irraa intarneetii adda addaa fayyadamnu, feesbuukii, yuutuubii adda addaa fayyadamnu, akkasumas bilbilaa fayyadamnu jechuudha. Bal'inaan iddoo hedduutti kan nu barbaachisanii fi isa murteessuudha jechuudha yeroo kanatti. Inni lammaffaan intarneetiidha. Akkuma isin amma ilaalaa jirtan intarneetii fayyadamuun kan isin kana ilaalaati jirtanii. Intarneetii fayyadamuun gaaffiiwwan barbaadan gaafattanii argachuu dandeessu, odeeffannoo barbaadan argachuu dandeessu, kitaabota adda addaa argachuu dandeessu jechuudha. Intarneetiin illee kutaa addunyaa kamiyyuu keessatti yeroo ammaa kanatti wanta jireenyaaf barbaachisoo jedhaman keessaa isa tokko ta'eeti jira jechuudha. Inni adda biraan moobaayil baankiingiidha. Moobaayil baankingii kan jedhu kana dhageessanii beektu ta'a yookiin immoo maatiin keessan yeroo fayyadaman ni argitu ta'a jechuudha. Moobaayil baankiing tajaajilli isaa maalidha? Daddabarsa maallaqaaf kan nu gargaaru jechuudha. Nama bakka biraa jiruuf bifa salphaa ta'een teekinooloojii fayyadamnee qarshii buukii keenya irraa yookiin baankii keenya akkaawuntii keenya irraa qabnu gara nama biraatti bifa salphaa ta'een daddabarsuuf illee kan itti fayyadamnudha jechuudha. Inni kunis teekinooloojii diijitaalaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni adda biraan laaptooppii yookiin kompiitara kan jedhudha. Laaptooppii yookiin kompiitarri yeroo ammaa kanatti namooti tajaajila adda addaaf biizinasiidhaaf ta'uu danda'a, daldalaaf, barnootaaf, fayyaa keessatti kutaa iddoo adda addaatti barattooti illee kan fayyadamanidha jechuudha. Inni kunis magaalaa fi baadiyyaa keenyatti yookiin immoo bakka hedduutti kan barbaachisuu fi kan bu'uuraa kan ta'edha jechuudha. Bifa salphaatti odeeffannoo keenya irra kuusuu dandeenya, irraa namaa dabarsuu dandeenya, akka barbaannetti illee fayyadamuuti dandeenya jechuudha kompiitara yookiin laaptooppii kan jennu kana. Inni adda biraan sooshaal miidiyaa kan jennudha. Sooshaal miidiyaan kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii, bilbila, waatsaappii, tiiktookii kanneen jennu bilbila keenyaan salphaatti fayyadamnee odeeffannoo addunyaa keenyarra kutaa addunyaa garaagaraarra jiru salphaatti bilbila keenyaan mana keenya teenyee argachuuti dandeenya jechuudha. Yeroo kana feesbuukiidhaan namoota baay'ee wajjin wal baruu dandeenya, tiiktookiidhaan namoota wajjin wal baruu dandeenya, instaagiraamiidhaan namoota wajjin wal baruu dandeenya, odeeffannoowwan adda addaa sammuu keenya bilcheessanillee achirraa argachuu dandeenya, yuutuubiiwwan adda addaa odeeffannoo argachuuti dandeenya jechuudha. Inni kun bu'aa teekinooloojii keessaa isa adda biraadha jechuudha. E-learningiidha kan itti fufuudhaan argannu. E-learning jechuun barsiisaa barnoota kallattiidhaan nuti sooshaal miidiyaa fayyadamnee barannudha jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshiniiwwan yookiin immoo sooftiweeriiwwan adda addaa fayyadamuudhaan mana keenya teenyee teekinooloojiidhaan barnoota adda addaa barannee sartifikeetii itti fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf Aliisan appilikeeshiniin jedhamu yookiin weebsaayitiin jedhamu ni jira. Aliisan kan jedhu sanarra seenee yogguu barbaannu gosa barnoota hedduutu jiru. Onlaayiniidhaan qormaata qoramna, barumsa keenya baranna, hojii manaa nuuf kennama. Garuu maaliin onlaayinii madha bilbiluma keenya yookiin kompiitara keenya fayyadamneedha jechuudha. Inni kunis e-learning jedhamuun kan beekamudha jechuudha. Inni adda biraan kan nuti argannu e-commerce kan jedhudha. E-commercein inni kun immoo maalidha? Daldala onlaayiniidha jechuudha. Daldala onlaayinii nuti bilbila keenya fayyadamuudhaan bittaaf gurgurtaa nuti geggeessudha. Fakkeenyaaf zaman gabayaa kan jedhu TV irratti beeksisa yeroo darbu ni dhageessu. Sun maalla bifa bittaaf gurgurtaa onlaayiniitiin geggeeffamudha. Bilbila keenya yookiin teeleebirrii fayyadamnee zaman gabayaa irraa waan tokko yoo binne mana keenyatti nuuf dhufa jechuudha. Deelivariidhaan Amaazoon kanneen jedhamu ni jiru. Akka idil addunyaatti kitaabota adda addaa irraa bitachuuti dandeenya. Wantoota adda addaa yoo bitanne mana keenyatti nu dhufa. Maal qofa fayyadamuun? Bilbila keenya yookiin kompiitara keenya qofa fayyadamuun jechuudha. Inni kunis bu'aa teekinooloojii isa adda biraati jechuudha. Gara biraas bukkeetti kan argannu GPS maappiidha. GPS tiip waan irratti bal'inaan isiniif ibseera jechuudha. GPS'n lokeeshinii yookiin bakka argama keenyaa yookiin bakka argama waan barbaannu tokko salphaatti access gochuuf kan nu dandeessisudha jechuudha. Teekinooloojiin yeroo ammaa kanatti addunyaan GPS kana fayyadamuudhaan wantoota badan salphaatti argachuuti dandeessee jirti yookiin immoo bakka wanti tokko itti argamu salphaatti GPS fayyadamuudhaan adda baasuutiin ni danda'ama jechuudha. Inni adda biraan viidiyoo konferensiidha. Viidiyoo konferensii yeroo ammaa kanatti egaa namooti dhaabbilee NGO adda addaa hojjetan yookiin immoo waajjiraalee mootummaa adda addaa keessatti magaalota adda addaa Finfinnee, Jimmaa, Naqqamtee, Hawaasaa
Bahar Daar ta'anii bakka tokkotti walitti dhufuun osoo isaanirra hin jiraatiin kompiitara isaanii fayyadamuudhaan viidiyoo konfereensii yookiin walga'ii isaanii kallattiidhaan kompiitaraan geggeeffachuuti ni danda'u yookiin bilbila isaaniitiin hirmaachuuti ni danda'u jechuudha. Warreen kun bu'aa teekinooloojii warreen murteessoodha jennee kaasuuti dandeenya jechuudha. Inni adda biraan asirratti argannu egaa digital payment ka jennudha. Digital paymentiin kun maayini kaffaltii nuti onlaayiniidhaan kaffalluudha jechuudha. Fakkeenyaaf kaafiiwwan adda addaa seennee hoteelota adda addaa yookiin reestooraantiiwwan adda addaa seennee tajaajilamni tokkoof kaffaltii kaffaluudhaaf dirqama birrii kaashii qabaachuun nu barbaachisu yookiin immoo ATM nu barbaachisu jechuudha. Maal goona bilbila keenya qofa fayyadamuudhaan digital payment yookiin kaffaltii digitaalawaa ta'e kana bifa salphaan kaffaluuti dandeenya jechuudha. Inni kunis bu'aa teekinooloojii keessaa isa tokkodha jechuudha. Google Cloud Service Google Storage ka jennudha inni adda biraanii. Google Storagein bilbilli keenya meemoorii qabaachuun dirqama miti jechuudha. Daataa keenya kaawwachuudhaaf onlaayinii irratti suurota keenya, viidiyoowwan keenya, dookumentii keenya onlaayinii irra kaawwachuu dandeenya jechuudha. Google Cloud Storage ka jedhamu ni jira jechuudha bilbila keenya irraa yookiin immoo Cloud Storage kan jedhaman ni jiru. Isaan irratti uploadii goonee bifa salphaan suurota keenya, viidiyoowwan keenya, dookumentiiwwan keenya achirra kuufachuuti dandeenya jechuudha. Inni adda biraan bu'aa teekinooloojii ta'ee printer or scanneridha. Warreen kun printer yookiin scannerin dookumentii tokko hard koppiidhaan kan qabnu yookiin waraqaadhaan kan qabnu gara soft koppiitti jijjiirree iskaanii goone kaawwachuutii dandeenya. Isa soft koppiin jirus immoo print goone hard koppiidhaan qabachuutii dandeenya jechuudha bifa salphaa ta'een. Inni adda biraan as keessatti argannu digital kaameraadha. Digital kaameraan immoo maal nu gargaara? Suur-sagaleewwan yookiin viidiyoowwan adda addaa bifa salphaa ta'ee waraabnee akka qabannuuf kan nu gargaarudha. Inni adda biraan artificial intelligenceedha. Yeroo ammaa kanatti addunyaan keenya bal'inaan kan ittiin beekamartu artificial intelligenceedhaan hojiiwwan gurguddoon AIdhaan hojjetamaati jiru. Animationiiwwan adda addaan, roobootiiwwan adda addaan AIdhaan hojjetamaaru kana guyyaa biraa bal'inaan kutaa biraa isaaniitti illee walitti deebina. Gara biraa kan nuti asitti argannu telemediciniidha. Bilbila keenya fayyadamnee mana keenya teenyee hakiimota wajjin wal qunnamuudhaan dhibee keenya yaalamuuti dandeenya jechuudha. Hakiimota irraa gorsa fudhachaa telemedicine jedhamuttiin kan beekamu kuni. Inni adda biraan smart farming. Qonna keenya illee to'achuudhaaf kaameraa achi dhaabbachiifnee to'achuuti mana keenya teenyee to'achuuti dandeenya. Bishaan illee smart farming fayyadamuudhaan bira ga'uun osoo nurra hin jiraatiin bifa automaatikii ta'een qonna keenya bishaan akka obaafamu gochuuti dandeenya jechuudha. Yeroo barbaachisaatti ofiisa sa'aatii isaaf kennameen yeroo yerootti bishaan kennuufii danda'a osoo nuti bira hin jiraatiin jechuudha. Kana smart farming jenna. Digital news odeeffannoowwan adda addaa yuutuubiiwwan adda addaa chaanaalii intarneetii adda addaa fayyadamuudhaan argachuuti dandeenya jechuudha. Inni kunis bu'aa teekinooloojii isa adda biraati. Database system. Database system jechuun bakki itti odeeffannoowwan nuti fayyadamnu kuufamaa deemanidha. Database systemiin kun egaa manneen tajaajila mootummaa adda addaa fi manneen tajaajila NGO'wan adda addaa keessatti kan argamudha jechuudha. Daataa baakaap godhanii bakka isaan keessa keewwatanidha jechuudha. Daataa akka isaan jalaan bannee fi inni adda biraan cyber security'dha. Bilbila keenya qaamii kamiyyuu akka haakinu jalaan gooneef yeroo adda addaatti maal gochuuti qabna? Protect gochuuti qabna jechuudha yookiin immoo hanarraa akka bilisa ta'uuf eegumsa barbaachisaa paaswordii barbaachisaatti gochuun dirqamadha jechuudha. Bu'aa teekinooloojiin adda biraan bluetoothidha. Bluetoothidhaan bifa salphaa ta'een daddabarsa suuraa, daddabarsa muuziqaawwanii fi wantoota biroo nama wajjin raawwachuuti dandeenya. Inni adda biraan flash diskiidhas bukkeetti kan argannu. Flash diskiidhaan bifa salphaa ta'een waan faayilota adda addaa irratti qabachuu dandeenya, nama dabarsuu dandeenya. Waan hedduudhaaf kan nu fayyadu jechuudha. Flash diskiin yeroo barbaannetti waan barbaanne irraa access gochuuti dandeenya. Flash disk USB kan jennu kunis isa adda biraadha jechuudha. Flash disk saayizii adda biraa isaatii haaluma kanaa wajjin wal fakkaata jechuudha. Memory card yookiin bilbila keenya keessatti illee memooriiwwan akka kanaa ni argamu jechuudha. Odeeffannoowwan barbaachisoo ta'e achirratti store godhachuu yookiin kaawwachuu suurota adda addaa kaawwachuu dandeenya. Kaameraawwan keessatti fayyadamuu dandeenya jechuudha bifa salphaa ta'een. Gara biraan piroojeektaridha. Piroojeekteriin girgiddaa irratti osoo viidiyoo yookiin suur-sagaleewwan pirezenteeshiniif dhiyeessinu kan fayyadamnu yookiin ittiin barsiisuuf kan fayyadamnudhaanis bu'aa teekinooloojii isa adda biraati. Power bank. Bilbila keenya chaarjii yeroo fixutti chaarjii kanarraa godhannu yookiin ibsaa mana keessaa yeroo badutti kanarraa fayyadamuudhaan bilbila keenya ibsaa mana keessaa ibsachuullee kan nu dandeessudha jechuudha. Power bank kan jennu kuni. Smart TV. Yeroo ammaa kanatti TVwwan yuutuubii adda addaa hojjetan wantoota adda addaa agarsiisanii jiru. Warreen kana smart TV ennaa kunis bu'aa teekinooloojii yeroo ammaa kana nuti argaatii jirrudha jechuudha. Inni adda biraan voice recorderidha. Voice recorderiin sagalee keenya bifa salphaan record godhee muuziqaa adda addaa hojjechuuf kan nu dandeessisudha. Gara biraan screenshot recordingidha.
Kana bal'inaan kan fayyadaman namoota fiilmii hojjetan yookiin immoo sagantaa TV adda addaa waraabanidha jechuudha. Sagalee waraabuudhaaf screenshot gochuudhaaf kan isaan fayyadamanii. Inni adda biraan online formiidha. Yeroo ammaa kanatti beeksisota adda addaa dorgomuudhaaf yookiin galmaa'uudhaaf qaamaan achitti osoo hin argamiin onlaayiniidhaan mana keenya teenyee maal gochuu dandeenya? Galmaa'uu dandeenya jechuudha. Egaan barattoota teekinooloojiiwwan kun jireenya keenya guyyaa guyyaa salphisuu fi baadiyyaaf magaalaa keessatti illee hojiirra ooluu irratti argamu jechuudha. Hanga kana kan isiniif dhiyeessinedha. Tiippii teekinooloojii kutaa lammaffaatiin kan isiniif dhiyeessineeti jira. Kanneen keessaa kan hin beekne yookiin kan irratti ibsinuuf haa kennamu jetta yoo jiraate toora koomentii irratti nu dhiyeessaa. Nuti immoo bal'inaan qabannee isiniif dhiyaanna. Agarsiistuu nagaan tura.